Sheikh Bakri Sabaloo Sheikh Bakri Subanoda kan jedhamu abbaa keenya jedhama. Osoo abbaa keenya jedhamu inni ammoo abbaa keenya bichaa ta'uu hin danda'u abbaa uummata cufaatti jedhama. Waan abbaa keenya qofarra nu oolee miti daawwaa musliminaatiifis tahee daawwaa uummata oromootiif tahee daawwaa sabaa sablammoota cufa mataa isaanii walii hidhuurraa taheeti. Egaa mee sheekni waa hedduu takka dalagee ture hatta hanga qabsaa'uu keessatti biyyarraa deemee biyya hedduu godaanee waan kana hunda ta'e sanii hojii wal qabatee gaamma atis gaa akka carraa tahee intala isaatii waa hedduu irraa baratanii kanarra gaa walaloo hedduu sheekni lafa kaa'ee uummata Oromoo kana dammeessuudhaaf keessattuu walaloo uummata kana akka isaan qabsaa'an akka isaan ka'an kana hunda irratti gaa hedduu sheekni waan ni godhe mee kanarraa walaloolee isaa ta yaadatu beekta. Walaloolee isaa warra gaa katabatee qalamarraa qabu malee taniin gaa afaaniin beekus Somaalee fi namni aboojuu tokko si kakadde abbaan fedhee addaan foo'uu jee wal daddarbee silaa addaan ba'uu baate aboo gurbaa hin gooyin hin dhoysitirrii namni diinaan loluun goohu wal daddarbee silaa addaan ba'uu baate inni bichaan ilma gaalaan dhabde moohuu jechuu gaafa duraa gaalummaa maqaa keenya yaamuu turan. Saniifuu sabaa fi sablammoonni cuftinu tokko Itoophiyaan akka ilmaan haadha takkaati. Sabaa fi sabatti warreebuun wala cuucuun wala ajjeesuun hin jiru. Sirni abbaan keenya gaafa sanitti qabsaa'e sirna nafxanyaati. Sirna nafxanyaa ta'ee sirna kabbartee cunqursaa ukkaamsaa abbaa lafaati. Sani sirni gabroonfataadhaa abbaan keenyatti qabsaa'e malee sirna maqaa amaara juutti illee hin qabsooyne amaarri sanu miskiinni tuqamuu hin qabu je miskiinni amaara tuqamuu hin qabu je amaarumaa'u hin tooyiqinaa je'a nuti akka ilmaan sheekaatitti amaara ni simanna gaafa sargoodhaa kan amaara gatu san tooraan sargoodhaa amaara bichaa abbaan kiyya lubbuu isaanii nama 77 baraare. Tokko ablee fi ajjechaa duraa baasee hin tuqinaa je'eni mootummaallee hin ariine bakkuma mootummaanuu gammadee silaa isa maa'u simatee namtichi kun waa kasaba tokko qofaa dhaabbatee miti sabaa sablammoota cufaafuu abbaa ta'e jirutti gaafa sirnaa dargiidhaa san abbaan keenya akkasitti kitaabban taarikaatii fi kana hunda jalaa godaansifnaan kana jala kote gaala 8 fi harree 8 jalaa fi abnaan kana jala deemee jechuudha karaa biyya Soomaaliyaa. Hoggaa abbaan kiyyaa hargeysaa gee abbaan kiyyaa jabuutii gee kitaaba jalaa halkan fe'anii kitaabni abbaa duruu jabuutii irraa booramaa seene hoggaa abbaan kiyya booramaa dhaqee duruu kitaabni hargeysaa dhaqee hargeysaan kama maqdashoo kutu akkasumas jala deemee jala jetee Abdallaa Musaa Guujjaama gaafa san isa san yaamee abbaan kiyya kitaabban isaa hunda hojiirra oolfatee maxxanfatee eega dhaabii naqatee hunda fixee dhaabii bakka itti xabbamu hunda bakka qabachiise achi as deebi'e magaalaa Hargeysaa biyya harkaa bakka jirtutti fayyaa dhabee jechuudha. Achi fayyaa dhabee abbaan kiyya isaa gala Itoophiyaadhaatti as deemu. Biittii Itoophiyaa taniin irraa dhufe taniin Itoophiyaa biittii Itoophiyaa taniin irraa dhufe biyya doolaan isii kiristaana ta'isii muslimaatii hin dhufe jiru. Biittii Somaalee tun ammoo taniin maqdashoodhaa Hargeysaa tun taniin dhufe. Soomaaliyaan tun biyya doolaan isii muslima ta'ujiin isii kufaarummaa dalajiitu rabbiin na fide jiru. Harmee dhuytu. Qabriiti jedhan ammoo waan hin taa'anii kan hin galu natti hin fakkaanne na dhukkubee. Ati yoo galtellee biyya tana nan dhiisnee jee Sheekh Abrahaam Billisaadha wasiyyaatti godhate jechuudha. Akkasitti Abdallaa Musaa eeguu Sheekh Mahammad Rashaad eega xabbaatee fixe booda itti ergee kitaabban hanqaan hojiirra oolchisan irraa naafiti jeeni kitaaba 4 Sheekh Mahammad Rashaad irraa fideef jechuudha abbaa kiyya. Sheekh Mahammad Rashaad kitaaba afaan Oromoodha kitaaba Quraanaa afaan Arabiitiin dubbatamu. Qubee afaan Arabiitiin Quraanaa kaayamee jiru ka Quraanaa Islaama afaan Arabiitiin dubbatamaa mi
afaan oromootitti fassarii fixii jeen shari'aa akka uummanni wal jajjallisee waliin balleessin. Qubii ammoo abbaan kiyya nam tokko harka keessaan qabu ifumaa fi hojiirra oolfate. Ijoollee ishee maamarra ishaatis akka kana ta'e ragaa quba qabdi. Akkasii gaa'ee abbaan kiyya sabaa sablammoota tokkollee hin jibbu. Oromoo jechuun sabaa sablammoota Oromoo biyya takkaa jechuudha. Mee ajaa'ibaa asirra gaashee niisni goofataa, niisni taphataa, nama bashaashaa. Isinillee gaawwan sana isirraa dhaaltanii ijoollee wajjin taphataa. Atillee waan kana qabdanii. Sheen Bakriin gaa akkuma beekamutti nama jabaadha. Keessattuu ni goofata jenna. Walaloo dubartii tanaan ajnabiyyee akka haan balfee reebutti miti dhalaa kanaas haala isin turufteen tasgabbeessee namni kun xiqqaa guddaan hanga isa jala deemee isa kana wajjin bu'aaru ijoollee hanga feeteetti maxxanuu takka jedhanii ijoolleefis magaalaa bu'ee dhufe waa bitee fi akkas waan akkasii sana akka fe'e haalli isaa. Waan hunda abbaan kiyyaa waan nuti amruma nama magaalaa jiruutti guddanne malee waan baadiyyummaa kana ni hundeen waan isin taate. Akka mana hortutu isinis odeeffannoo quba qabdanii ni dhageessan. Ta'alimnitti nu guddisees kanuma akkasiiti. Keessummaan bakkayyuu bira dhufanii warri kaa Elemoo Qulxuu warri kaa Taaddisaa Birroo kun cuftii bira dhufanii kan amma baatee karaa baatetti ati jetteen gosuma teenyaa isiin intalama nooleeti. Jam'aan kaan bishaan salaataa qicceetiiti salaata seeni. Baatee karaa baatetti. Salaata hoggaa seenanii salaata eegalanii jam'aan kaan salaata salaamata baafate. Jirri kaan kaanii tatta'ame amantiin kiristaanaa kun wayi ol ka'e. Amma sa sheekha abbaa guddaa jetteen jam'aan kee kaani salaataa kaani salaatu jetteen. Akkam jette jeen abba dubbii kana har'a ootan jiishan ka salaatuufi. Kan salaanes Oromumaa jee. Oromummaan abbaan kiyya akkasitti laal dhiigaa fi qaamaa fi dhuhaa fi lafeedhaani akkasitti itti dhaabbatti akkasuma nutti illee dhaabbatti jechuudha. Nuti jaalalti sabaa sablammoota tokko abbaan kiyya addan baasuu dhalaa hoggaa harkees itti gaaf tokko boqqolloo ashiitaa fidanii. Ashiitaa boqqolloo kannaniif ka'a. Abbaa kiyyaa fidan. Hoggaa fidanii boqqolloo tana waadan ashiitaa boodaati bar. Waala asheet kaa hormi juusaan. Sani hoggaa fidanii ashiitaa kana fidanii sheekaa hatee isu ganaa isinii kenninee fudhattanii ganaa hanga kun ka sheekaatii janiin ka'a. Ijoolleedhaan addeelleetti bar. Wayi. Ani duba tanuma abbaan kiyya fedhu san malee waan fedhu hin jiyan. Abbaan ni qobleqa. Saalii Ibrootiin. Ati tam jetta ta bishin gaasan kannaaf jechuuf deemtaa miti hin jiye. Abbaan kiyya qoblee maal jiyeen? Ashiitaa bishin gaadhaa haala mislii gagaadhaa jiyeen ka. Boqqolloon deema caaltee saalii keenya ijoollee nuunaa ragaadhaa jiyeen. Ashiitaan karrayyuudha jeen ammas karrayyuu sammagaa karrayyuu tana taniin antiiti tana baanaa barta bishingaa ta'uu dhabtu sana. Ashiitaa karrayyuudha isiifis arraban keenya ammas faaruu kaa'eef. Boqqolloo fi isii walinaaf haa dhoorkee je. Unkaan sabaa sablammoota kaan dhiisee baage. Ashiitaa karrayyuudha hoolallaa sumalaatii jeen. Ashiitaan karrayyuudha hoolallaa sumalaatii. Irraanaa dhiisii haa nyaattu saalii keenya uumammaa Abuu Bakarii taphataa dabalaatii jee. Abbaan kiyya akkas jee. Ni taphataa. Ni taphata. Waa'ee na yaadachiisa adda kanarratti. Dubaraa fi dardara. Waan dardaraa fi dubara irratti waan takka haja'u. Amma fakkeenyaaf dardara fa'a dabeesii halkuna dhumaaf wallisaa rakkoo biyya isaa jirtummaa callisaa. Doofaan gabrummaa uffatee irra gadaa eenyu harka yaaboo dabeessa akkasaa waan akkana kana jeefaa taphata jennee beekteef. Hawwisoo namicha tokko galgala abbaan kalwaadhaan bahu ni ta'a hoggaa keessummaan isaa bira dhuftu malee shaggooyyee waan jaan kana takkaan agar. Shaggooyyee dhiiraa fi dhalaan qabatee jiyee taphachuutti hin jiru maali bu'aan kana jirurra jeenka jennaan shaggooyyeedhaa barii sheeka jedhaniin shaggooyyeedhaa taphachuu jiranii jedhaniin. Hoggaasuma deebi'ee
inninis itti wallise hawwisoo halkan gaaraara gaddu abaarsaan arrabni haa qabamu akkamiin ol godhateera gada gurbummaan ummanni isaa shiramuu ji'en kan qaraane jechuu isaati hiikni dubbisaa kan qaraane kan baran kan qalamaan gabrummaa firraa hin kuffin akkamittuu gaara keessa dhalaa qabatanii ragada halkan ijaa bulanii taphatanii jechuu shaggooyyee ragadanii harabbii biratti sirraan fudhatamu sawaaban arkan kan mindaa akhiraa mindaa duniyaattiin arkan nama jechuun kawaalamaa mindamu takkaa qalama duniyaarraatiin mindamtaa takkaa qalama akhiraatiin mindamtaa ka akhiraa sanillee akkas jeenga hawwisoo halkan gaaraara gaddu abaarsaan arrabni haa qabamu akkamiin ol godhateera gada gurbummaan ummanni isaa shiramuu ji'en ka'anis ka namichi dibbee tumu jiraami dibbee tumu jira ka argiboo dhaaban dibbee kanatti tumanii dibbee tana maal akkana dibbee tumu ji'a ka abbaan hoggaa dhaqee sheeticha tokko akkana dibbee tumaa jedhaniin haa mee namticha dibbee tumu san itti dhayinaanu yaasaa jeen yerraa fi dibbee dhawaa beerri jalaa shubbisa hoggaa abbaan kiyya jammaa fedhaabee deema darasaa gaangee fideechi hidhatee amma kaa gurbaan dhufe kunoo sheeka gurbaa laaluu dhufe jedhaniiti isaan gammachuu jiran aboo shubbisaa aboo qaceelloo dhawaa dibbee dhawaa jabeessi dhayi sheeka dhayi jedhiin ka sheeni guddaan gaangeerraa bu'ee dhufe sheeni guddaan gaangeerraa bu'ee dhufe sheeka dibbee dhayi dhawaa jabeessi jedhiin ka dibbee dhawu kanaan abbaan ammoo hoggaa dhufee ulaarra dhaabbadheetti ilaale ji hoggaan ulaarra dhaabbadhee ilaale aboo ililbeetti jabeessanii inni dibbee dhawutti jabeesse shubbisaan waan biraatti jeeboo haya aboo gurbaa jeen ka mirqaana fixattanii jeen ka abbaan amma gammachuufuu sheeyni dhufe jeen kana jennaan teedhaa bijeen gaanis xiyyaarra gada abbaan gurbaan horriyyaa qabu haa taphatu ni qabaa haqumaa furriyyaa taphataa jeen doofaan horriyyaa hin qabne maal arkate heefaa wajji taa'ee dibbee qawwisaa jeen Allah kan abbaa aboo ani akkasumatti ajaa'ibee dubbiin akkasii guyyaa tokko takka abbaa guyyaa sana fitatte mee har'a wal qabatee adaadha billasii afaanii qabaa gaafa jarri Magdishoo deeman Magdishoo ergu jaarraa abbaa gadaa elmoo qilxuu waan faa asii deemee shantan faa Somaaliyaa ergu san jarri baatii amma shanii fi bar waa jedhamanii turani shantan faa waan sanarratti walaloo baasee ture jen walaloon baasee jaarraadhaa jaarraa almaa Abdukariim ergeemi abbaan jaarraa abbaa gadaa kana hoggaa erge ilma Ibraahim Hamidi inni maqaan isaa Abdukariim jaarraa kana abbaan kiyya karaa Maqdishootiin erge laal gabroonfatumaa firraa qopheefnaa malee sabaa sablammootaan fixaadha yaada isaan ergine inni sirna gartee nafxanyaa kajabaatee warqaajiin ummata gaafa san cinqite kanarraa erge garuu abbaan keenyatti qabsaa'ee gaafa siyaadii qiisii miti mootummaa kanaasii miti waan nama tokkollee mufachiisuu miti waan nama tokkollee mufachiisuu miti waan qabsoo gartee yaadannoo dimokiraasii ummata oromoodhaatiif jecha abbaan kiyya waan barreessinee dubbifnee dubbachiisuu hin dandeenyeef waan ukkaamsaadhaan bulluuf waan sirna gabrummaa kana firraa jiisinuu fi jara ergeemi jara kuteemi jarri hoggaa kute amma ka ziyaabbarreedhatti erge ziyaabbarreen jara karaa baneef jarree karaa baneefiiti kutaniimi jara karaa baneefi kuteeti Hayila Sillaasee irra silkii dawwale ziyaabbarreen Hayila Sillaasee irra silkii dawwale
tola giraama jedhanii moo maal jedhanii waan tokko waan gaafa duraadhaan sama gaanacaa jedhanii waan kana walirratti dhawanii Haile Sillaasee irratti hirkutee Ziyaabbarreen akka daftee karaa kiyya dhuftuu ji'een nama biyya isaa harkaa baasu jiruun arge. Akkasitti Haile Sillaaseen itti dhaqee akkanaa ji'ee yaada dabarsee. Akkasiin waltaanii Ziyaabbarree fi Haile Sillaaseen ziqee 400 nyaachise ji'ee hajuu abbaa kiyyarraa kan hin dhabii. Ziqee 400. Ziqee 400 nyaachise ji'ee gumboo. Haile Sillaaseen. Amma akka ati Haile Sillaaseen jaartii Ziyaabbarree shallan. Ziyaabbarreen jaartii Haile Sillaasee shallan. Akkasii beera walii fidatanii walii shallamanii incitii wajjin dabarfatanii fixatanii ka'anii kutanii jarri hoggaa as dache hidhaanii wabii keessan fidadhaa jiini alaa fi nama isin arge. Akkasii hidhaanii jara wabii keessan fidadhaa jiini. Ji'een jarri hoggaanii fi isaan dhufan hidhaanii ka garafee qawweerraa heekee kaanis gatee kaanis hidhaanii deemi. Akkasitti deema hawaasnata keessan fidadhaa ji'ee jaarraa fi nama tokko erga Ziyaabbarreen. Somaalee galbeettuun faan badduu miti jaabbaan kiyya. Somaaleen ajaa'ibaa tachiisanii jaanuu gaafa Ziyaabbarreen bulchisan. Ziyaabbarreen Itoophiyaa harkachuu dhiisii ji'een sanboodaan sitti deebi'aa gaafa ammaa sargoosan. Dubbuma tana dhaabuufiin dhufe malee hawaa takka namni na godhu jecha sodaadheefas hin seenne ji'een. Itoophiyaan na hanqateetis hin dhufne ji'een. Ammoo hanqa qillee lukuu hanqa firii midhaanu zarraa takka. Biyyachiin qabdu waa takka kan harkatti waraana ka'eef duuba diibisi ji'een Ziyaabbarreen dhaqee kunoo abbaan gaafa san. Akkasitti hoggaa abbaa Ziyaabbarreen akkas ji'een. Ziyaabbarreen ati Ziyaabbarreen maal ji'een seeta? Dubbiin keessaan buusilleedha. Ta Ziyaabbarree sadii na buteetiin keessa buusa. Rakkoon qooda hiyyee. Ta gaafa sargoosan. Ziyaabbarreen kottuu sin ji'ee jedhaniin hobii keessan fidadhaan ji'een kaa jirrii jaarraanii fi gurbaan ka dhufe kun. Hoggaa dhufee maal ji'eeni abbaan amma isin haruma tokko osoo jirtanii sirrii takkarra osoo jirtanii ergaa san bakkaan gihuudha. Bakka san dhayxanii milkooytanii dacha'uudha. Yaanni keessan ka akkamii ji'een ka hoggaachi dhayxan karoorfatan. Kanumaan akka bareedaan anirra isin kaayesaniini yaatammoo du'aayii godhachaa. Yaanni isin jettan san hoggaa asii yaatan karoorri isin uummatan san maali? Hojiin teessan ta'asii egaa yaatan yaanni keessan ka wal mari'attanii gaggeeffatan maaliif maal fakkaataa jeen. Waa takka hin fakkaatu jeen jaarraan yaaduma tokko yaanee jechuudha amma. Amma dara duraan haadanii miti beektaa ni sodaataniituma haadan. Mee haqa rabbisanii maal jiru? Osoo garaan keessaniiti. Ha'asiitiifis yaaddanii. Isin ifiifis yaaddanii. Waliifis yaaddanii. Wanni takka isinirraan dhufu iyyuu. Yaanni keessan yaada kiyyaan adda ba'uu kana fide malee ta biraan dhufne haqa.